Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama harka fuunee akkam jirtu obboleen kiyya. Ana biraa nagaa galanni rabbiif haa ta'u. Isin biraallee akka nagaa ta'e abdiin qaba. Obboleen kiyya maaliif boo'ichaa nutti jammartu jechuun keessanii nafuu warri dhageessanii warri dhageessuu baattan immoo artistii Hacaaluu Hundeessaa nyaataniiru warri nyaachuu baran, galaafataniiru warri galaafachuu baran, warri dhiiga namaa dhuganii baran jechuudha. Keenya Oromoon amma yoomitti garboomti? Amma yoomitti irbaata rasaasaadhaati? Amma yoomitti teenyeen wal nyaanna jarri foon keenya nyaatu? Dhugaa rabbii ilmaan Oromoo addunyaa kanarra jirtan hundi keessanuu jechuudha. Tokko ta'ameetu tokko taane kun bakkeetti foon keenya allaattiin hin nyaattu akkanatti lafa duwwaatti argatte. Maal namaa balleesse? Waan namaa hate moo waan namaa cunqurse moo? Ardii isaarra hin jiru. Maaliif Oromoo dubbata? Maaliif Oromoo dhaabbata? Maaliif qulqulluu ta'ee saba isaatii dhaabbataadhaaf galaafatame isaa? Yaa Oromoon callisinaa. Yaa ilmaan Oromoo gowwaa taate ati feesbuuk irra teessee waliin nyaatiin ormi bakkeetti foon kee nyaachuu jira. Warri barcuma qabattee achirra teessu maal achirraa gooti? Dhugaa rabbiin isiniin jedha utuu amaaraa tokkooti jechuudha. Adda samaa'iin achii gadi caccabee ardiidhaan walitti hunkurama jechuudha. Akka jaraatiin utuu kan jaraa jiraadhaan ijoolleen afur bannaan ardii gara gaggalchanii samaa'ii gadi gombisanii Dooktor Abiyyi ofiisaa abba'ee barbaade jechuudha. Kan Oromoo dhiiga isaa lafatti iskee abbaa ilmaansa biyyoota. Isin beektanii ulamaadhaa seetee mimmaan kee dugdamoo ulamaa seetee boossa wanaan jedha. Anaaf namni biyyaaf dhaabbatu jechuudha. Namni akka Hacaaluu sabaa quuqamu. Qabnaa beerre fixanii keessaa funaannatanii si jaqabdu si waa beektu keessaa nyaatanii fixanii. Dhugaa rabbiin isinitti hima. Ijoollee mana barumsaatti hatamte jedhanii sobanii jechuudha. Mee Dooktor Abiyyiin isin galgalaaf ganama halkanii guyyaa iyyitanii fi irratti isaa wal fixxanu. Yeroo akkana maaliif callise? Keenya ulamaan hin ajjeefama, beekaan hin ajjeefama, namni keessaa ija qabu hin nyaatama, foonsaa qalamee. Kan jaraa garuu barattoonni mana barumsaa keessaa ijoollee sadii baddeedha jechuudha. Miidiyaan hariin addunyaan ol ka'ee dhaabatee iyye. Oromoon amma yoomitti bakkeetti dhiiga isaa bineensi nyaata? Amma yoomitti foon keenya bakkeetti nyaatama? Dirqama abbaa koo ta'uu hin qabu. Dirqama abbaa kee ta'uu obboleessa kee ta'uu hin qabu. Oromoon kutaa kamiif dhiiga keeti? Dhugaa rabbiin isiniin jedhe ani beekneen ture waanuma tokko dhugaas natti hin fakkaachuu didi amanuullee nan dadhabe jechuudha. Kaleessa gadi bahee haasee rasaasaan rukutamee du'e. Siiji fayyaa kee bakka irratti walitti qabee guba Oromoo. Callisteen taa'anii bakka jirtu ijoollee hundi keessan waliin nyaatan haamee ganda gandatti wal qooddanii. Hacaaluun eeggadda maal jechaa tureme? Har'a gaafa gadi bahee rasaasaan rukutamee du'u. Isinuu beektan obboroo ammoo gareessa kana rukute gareessa sekellee keppellee rukute jedha. Nuti hin jirru maqaadhaaf hin jirru obsi yaarra malee nuti hin jirru keenya lubbuun keenya ituu nu jirru nu keessaa dhaabitti bahee jira. Har'uma harka mataarra kaanne gaafa namni du'e qofa jennee kalaas qabarannee teenya nuti. Jarra iftaanis ammasitti deebisanii itti dabalu. Dhuguma rabbii mootummaa waan kana callisee taanaan Oromoon lola isaatti deebi'ee loluu qaba. Maaliif bara baraan dhiiga keenya bakkeetti lolaasiisa bakka? Nyaatu too jettee bakkaan hin ga'e cittee kichuu. Dhugaa namanitti madhee gubaa koo sitti baafadhu nabee. Warabbii bakka maal isiniin jedhure
nuti bara baraan baanni keenya irbaata bineensaa dhiigni keenya dhiiga sareeti kala sareen nama duute makiinaan nama abbaa gaafatuuftu jira. Mee maal jettu kaa isa kanas ammoo abijuu keenya jettanii jitu ammas mooziin itti dhaga'ama yeroo inni barreen gaddaa jechuudha gisee mootummaan calluma ergaa isaa yaabbatee taa'u. Baddaa keessatti uummata buqqa'an islaama kiristaanaa osoo hojjenne baddaan baddaa qabdee caccabdee naasiin barbaadaa baatee nammoo dhiiga siira rasaasaa ta'u ammas akkam jettu. Nameenyummaan isinitti dhaga'ama daraa yaa Oromoo gandummaa dhiisaatii mee nameenyummaan isinitti dhaga'ama. Kanaa achi isinitti dubbachuu hin danda'u. Ilmaan Oromoo hundi keessanuu bakka jirtanutti jechuudha. Lafa dhaabattan hundatti bakka jirtan hundatti warri miidiyaa qabdanus warri biyya keessa jirtanus farankaan humnaa waan qabdan wal gargaaraa yaajamaa hin ciisinaa callumeettanii bara dhufaa darbaan hin ciifnu gaafuma namni du'e jennee calluman jennu daraa yaa Oromoo tokko taanee walitti dhufnee Oromoo kanaa bilisoomsinu yaajamaa abbootiin keenya dadhabe nutti amaana nama nurka inni beekumsa qabdu beekumsa keetiin. Inni dandeetti humnaan qabdu humna keetiin. Inni birrii qabdu birrii keetiin. Inni yaadaan beekumsa qabdu immoo beekumsa keetiin. Wal bira dhaabadhu yaa Oromoo callistee rafinii callumettee. Dhiiga kee kan kanaan achi bakkinaadhaan iddoo tokkotti walitti nu guuree nu gubuuf deema adaraa. Adaraa yaa Oromoo rafinaa. Adammaqnu bakka jirru. Nu malee waa tokko hin qabdu Oromiyaan siichi. Nagaanaa taafayaataa waan barbaadan barreessaa barbaadan jedhaa diislaayii keessan isaa jaan qabu arba keessan isaa jaan qabu imimmaan koo sana gubee baafadhee kalaas waan hin godhan hin jiru waan hin godhuufi waan hin gochuuf danda'u qabu ilmoo isaa rabbiin itti aanuuf kalaas inni du'e miti